rabbiidha kan nu qabnu harka kidmaa diin isaatiif bu'ee gaaraaf daka tamsaasa islaamaa miidiyaa barakaa badhaasa rabbiidha kan nu qabnu harka kidmaa diin isaatiif bu'ee gaaraaf daka tamsaasa islaamaa miidiyaa barakaa hayyuu fi hayyootaan gurguddaa simatee ilmi diin islaamaa irraa waraabbate hawaasa bal'aadhaaf raabsuuf kan dhaabbate hawaasa bal'aadhaaf raabsuuf kan dhaabbate ija gaariin laalu saamunaan dhiqate gurraanis dhagahuuf guurii taraagate gaagura kanniisa qur'aanaan ulate nadii dammaatiifis hayyoota filate itti yaadee maqaa gaariidhas filate miisajii khaaliqaa musliimoota biraan gahuuf barreeffate kunoo arra gahee muddii jabeeffate kunoo arra gahee muddii jabeeffate badhaasa rabbiidha kan nu qabnu harka kidmaa diin isaatiif bu'ee gaaraaf daka tamsaasa islaamaa miidiyaa barakaa ergaa ambiyoota tawhiida tarreessa foddaa muslimtoota qur'aanaa fadhiisaan khayrii tatamsaase fasaada balleessaan rabbiin si haa beeku si hidiin kaddamu kan tamsaasni kan kee bakkayyuu beekamu rabbiin haa milkeessu warra siif cinqamu si duraa haa kaasu haa si dakeekamu rabbiin haa milkeessu warra siif cinqamu si duraa haa kaasu haa si dakeekamu badhaasa rabbiidha kan nu qabnu harka kidmaa diin isaatiif bu'ee gaaraaf daka tamsaasa islaamaa miidiyaa barakaa hojiin kan kee guddaa halaalaa mul'ata sagalee islaamaa mul'isuun beekamta halkanii fi guyyaa fiigdee tattaafatta halkanii fi guyyaa fiigdee tattaafatta gaaraaf laga ceetee baadiyyaa magaalaa oliif gadi fiigda diinii kan kee jala jazaan kee jannata siif ta'uu kajeella hojjette waan gaarii kan siif ta'uu khayrii naggaada akhiraa seentee karaa sirrii tajaajila islaamaa nuuf dheeradhu umrii tajaajila islaamaa nuuf dheeradhu umrii badhaasa rabbiidha kan nu qabnu harka kidmaa diin isaatiif bu'ee gaaraaf daka tamsaasa islaamaa miidiyaa barakaa namni waan qabuuni diiniidhaaf dhaabbata kun humnaaf qabeenyaan diinsaa kaddamata kun baree barsiisuun qooda isaa bahata kun baree barsiisuun qooda isaa bahata atis nuuf baadhatte gahee kan kee qooda diinii kee ol qabuuf halkan guyyaa yaada ifaa diinii keeti geessuuf bakka hunda ifaa diinii keeti geessuuf bakka hunda badhaasa rabbiidha kan nu qabnu harka kidmaa diin isaatiif bu'ee gaaraaf daka tamsaasa islaamaa miidiyaa barakaa duulli haasidiidha takkaa yoom dhaabbate booda si deebisuuf waa meeqa hojjette baddee si balleessuuf karoora kaayyatte atis kaydii jaraatiif yoom gurra laatte baddee si balleessuuf karoora kaayyate atis kaydii jaraatiif yoom gurra laatte rabbii kan kee guddaa gargaara
jaarsa godhatte miidiyaa islaamaa qophaa hundeessite amantii islaamaatiif tamsaasu wal kaate amantii islaamaa tamsaasu wal kaate qalbii dhalootaadha ulamaa dhaalchifte qalbii dhalootaadha ulamaa dhaalchifte badhaasa rabbiidha kan nu qabnu harka kidmaa diin isaatiif bu'ee gara dakaa tamsaasa islaamaa miidiyaa barakaa miidiyaa dhabuudhaan baay'ee shawwadamne hiikaa miidiyaadha gariin hin hubanne waaheesaa wallaaluuf irraa kan fagaanne ulaa fasaadaadha shayxaanaaf lakkifne ulaa fasaadaadha shayxaanaaf lakkifne dargaggoo faa'iziin wanni jennu amma fakkeenya gaariidha hojiin kee addumaa kophaa keellee taatus gargaaraan rabbumaa cimeenuu fadeemi fuuldurri milkumaa cimeenuu fadeemi fuuldurri milkumaa. Abbaa hayyuu fi abbaa seenaa guutuu biyyaa qorachuudhaan beekaman Ustaaz Ahmadiin Jabal akkasumas kabajamoo Ustaaz Daa'ii hayyuu keenya Yaasiin Nuuru kabajamoo Ustaaz Samaar Taklee akkasumas walitti qabaa ulamaa'ii godina keenyaa kan ta'an Sheekh Hamza Sheekh Muhammad Nuur kabajamoo fi jaallatamoo walitti qabaa ulamaa guutuu Itoophiyaa fi itti aanaa gamtaa ulamoota Afrikaadhaa kan ta'an bakka bu'anii mamlaka Arabaa irraayis dhufuudhaan asitti argaman Ustaaz Abul Waliid akkasumas abbaa khaxxii fi daa'ii islaamaa beekamaa kan daawaa isaatiin kan nu mararu Ustaaz Abdul Mannaan Abu Yaasir akkasumas affeeramtoonni asitti argamtan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Egaa sagantaan keenya wal duraa duubaan waltajjiin daawaa keessummoota Dr. Sheekh Alii Jimmaatiin kan nu taasifamu ta'a. Quraana jamaa'aadhaan ijoolleen eebbifamtoonni nu dhiyeessanii Quraana dhuunfaan kan nu qara'an walalee eebbifamtootaan kan nu dhiyaatu sagantaa afaan Ingiliffaatiin risaalaa gabaabaatu nu dhiyaata sagantaa addaa sagantaa eebbifamtootaan kan nu dhiyaatu ta'a. Amma kallattiin wal duraa duuba sagantichaadhaa gara ustaaza keenya jaallatamaa አቡ ያሲርቲስን ደበርሲና የዛሬ ተመራቂዎች ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንፈልጋለን። በመቀጠል ተረጋጉልንና ኡስታዝ አብዱል መናን እንዴት ነው የምንቀበለው? አላሁ አክበር አላሁ አክበር قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا جرى نمتشي مي والكاتي التوكو نسيمتا والكا نسيمتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما ألفنا النوتاء الله أكبر. الحمد لله على إحسانه والتوفيق له على شكره وامتنانه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتو ترقي فتوة أمة مسلمة ويان أدى ويا حرانكم ويا أدات سنس تاتي مقالة جمعة كيستي دبرتين مسلمات تكا كان غير أمانتا إسلامات رفتي برنوتا أدى برجودان لدتو أسيكن تات دبرتو تهدو bu'uura gochuudhaan dubartoota haffasiisuudhaan nyaata isaanii dhugaatii isaanii bultuma isaanii danda'uudhaan guyyaa hadhaa guyyaa eebba bareedaa taasisuusiitiin waan adda si taasisu ulamaawwan gurguddaan kanneen akka Sheekh Ali Jimmaa, Sheekh Yaasin Nuuru, Ahmadiin Jabal namoota hedduutu ulamaawwan kan akka Ustaaz Ibsaa Hasan namoonni hedduun asirratti kan argamanii jiran alhamdulillah gammachuu kana godhachuudhaaf asitti argamanii jiran guyyaan irraa guyyaa addaati sitti gana insha Allah. مركنا نور دفتو أردوفين كسل نفان أكتو جنة كبجان سنغافنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.